إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كنا كنت iddoo itti dhaabni irraa inshaallah itti fufna. Warreen maayikii keessan banaa jiru Alfiyaa, Khaalidii fi Zafaraan cufadhaadha. Inshaallah barnoonni nuti kalee barannee turree barnoota tajwiidaa keessatti darsii barnoonni tajwiidaa maali, waa'ee barnoota tajwiidaa irraa dubbattu kalee wal ilaalee turre. San keessaa mata dureen gurguddaan nuti wal ilaalle mata duree 5 tokkoffaa irratti ibsa waa'ee tajwiidaa jiru. Tajwiid jechuun maalii hajoo wal ilaallee akkasuma mata duree san jalatti dabiinsi quraana keessatti dhufu kan akkami waan jiru, murteen tajwiida kanaan qara'ootoo maali waan jiruuf mata dureelee kanatti fakkaatan tuttuinee turree jechuu akka mata dureetti. Garuu haa ta'u mata dureelee san keessaa mata duree tokko sirriitti barannee mata duree lammaffaa keessatti dhaabuun keenya ni yaadatama. Mata dureen nuti sirriitti baranne ibsa waa'ee tajwiidaa, ibsa barnoonni tajwiidaa maali, tajwiid jechuun maali akka lugaatti keessa silaahaatti waan jiruuf fi tajwiid jechuun ifti ulfeessuu takkaahuu qaamaan qara'uu yookaan ofirra jajjabeessuu yookaan keessatti lisoomuu osoo hin taane akkuma gartee arabni dur dubbatutti qaraatii mi'ootuu laaftuu leenjii arrabaa qofaa akka taate kalee waliin ilaallee turre jechuudha mata duree ibsa waa'ee tajwiidaa dubbanne irratti. Har'a mata duree lammaffaa kanii fi jalqabnee dhisnee irraa itti fufna. Inninis mata duree maal jedhu jennaan mata duree al-lahnu fi tilaawatil qur'aanil kariim jedhu. Mata duree kana jalatti wanni nuti ilaalle lahniin dogongora yookaan dabiinsa jechuudha. Dabiinsi kun akka lugaatti maal akka tahe, akka lugaatti dabuu haqarraa dabuu tahuu dubbannee turreedha. Akka ammoo istilaaha warra tajwiidaatti dogongora qur'aana keessatti argamu jenneetiti dhunee dabarre. Akka bakka lama qoodamullee guddaa fi xiqqaa yookaan mul'ataa fi dhokataa jennee dubbannee turree jechuudha. Har'a darsii teenyaa dogongora guddaa sanirraa jalqabnaa jechuu akkuma waliin arguu jirtan al-lahnu fi tilaawatil qur'aanil kariim, dogongorri yookaan dabiinsi qur'aana rabbii keessatti mul'atu tokkoffaan lamaanirraa jechuu kan duraa al-lahnul jalii, dogongora mul'ataa guddaa jedhama jechuudha. Inni kun ibsa isaa hoggaa laallu huwa khata'un ya'ridu lil-lafz, huwa khata'un dogongora ya'ridu lil-lafz kan lafzi irratti mul'atu dubbii irratti jechuudha. Huwa khata'un dogongora ya'ridu lil-lafz dubbii irratti mul'atu fayukhillu bil-ma'na sababa dubbii irratti dogongorri mul'ateeni, dubbii ati dubbattu irratti sababa dogongorri mul'ateeni dogongorri sun dogongora jaliyyii tahuu isaatirraa kan ka'e qaawa dhaqqabsiisa bilmacnaa macnaadhatti aw bil'icraab yookaan icraaba irratti. Fayukhillu bilmacnaa jechuun qaawaatu mul'ata macnaa irratti, macnaa qur'aana yookaan macnaa lafzii ati jettee sanirratti qaawni mul'ata yookaan ni dabdi jechuu macnaan san. Sababa ati agartee jecha keessatti dogongora mul'isteef. Kanaani maal ja'anii lahnii jaliyyii ja'anii. Huwa khata'un lahnii jaliyyiidha jechuun dogongora mul'atu ya'ridu lil-lafzi kanii fi mul'atu yookaan kan labbaa galu jechuun kanii fi argamu jechuudha lafzi irratti. Fayukhillu bil-ma'na sababa saniif jecha dogongorri kun qaawa dhaqqabsiisa macnaa irratti aw bil-i'raabi yookaan i'raaba irratti. Fakkeenyi isaa maali? Fakkeenyi isaa صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم جتو معنى الرتي أما ما لك أبسيس معنى الرتي معنى أنعمت عليهم جتو لا يا ربي خرا ورأتي الرك أنا نيتين وفي جتو معنى أنعمت عليهم جتو لا مو خرا وران أن الرك أنا نيه
karaa warraan an irra qananihee nu oofii jechuudha. Dogongora guddaa waan silaa rabbiin ifirratti akka dubbatu godhe ati fuutee ifirratti deebisuu jechuudha. Bakka silaa ma'anaan rabbi irratti dubbatamuu qabdu ati fit deebisuu jechuudha. Dogongora ma'anaa irratti argamu dogongora guddaadha jechuudha. Lammaffaa irratti dogongorri akkasii fakassarakum jechuufa kan hedduminaan ni qabna gaa Oromoon keessatti hedduminaan ni mul'ata. Maaliif qubee isaa waan hin qabneef. Badala fakassarakum bakka silaa fakassarakum jechuu qabu fakassarakum jee. Maali hiikki isaa? Fakassarakum jechuun isin caccabse jechuudha. Hiikkaan rabbiin asif fadhe immoo fakassarakum jechuun isin heddummeesse, isin baay'isee jechuu barbaade rabbiin. Garuu ati fuutee isin caccabsetti jijjiirtee jechuudha. Asittis dogongora sababa ati jecharra dogongora fiddeen ma'anaa irratti qaawni dhaqqabee jechuudha. Jijjiiramni ma'anaa dhufu. Akka asaa jechuudhaati bakka silaa asaa jechuudha. Dhuga bakka silaa jedhu sirrii miti akka jechuu yookaan immoo badiidha akka jechuu yookaan immoo uleedha akka jechuuti asaa jechuun. Asaa jechuun dhugaadha jechuudha. Nin hawwa jechuudha. Ma'anaan isaa adda adda sababa ati siin saadii jijjiirteef jecha ma'anaa irra dogongorri dhufa. Kan akkanaafaa jechuudha dogongora guddaa mul'ataa jechuun. Bismillahirrahmanirrahiim jechuufa. Bismillahirrahmanirrahiim. Agartee kan amma maal jechuun kuni dogongora i'raaba irratti argamu jechuudha. Bismillahirrahmanirrahiim jechuu qabdu. Bismiin harfi jarriiti ba'iin. Harfiin jarrii waan isii boodaa kasraa gooti. Ati fuuteetiti dhamma jijjiirti. Maal daleedi jechuudha. I'raaba irratti badii fidde. Isa lammaffaadhaatiif fakkeenya kana fide jechuudha. Aw bil i'raabi jechuudha. Arrahmaaniin ismiidha. Kasraarra jira silaa. Arrahmaani agarteemi arrahmaana goote jechuudha. Kuni sirrii miti jechuudha. Dogongorri fakkeenyi dogongorootaa gaa hedduudha. Gabaabsee abbaan kitaaba kanaa asumarratti dogongora guddaa san gabaabsee bira dabree jechuudha. Kanaaf dogongorri guddaan yookaan lahniin jaliyyiin kana fakkaatti jechuudha. Dogongora lafdhii irratti sababa ati dogongora fiddeen maal dhaqqabu sababa ati dogongora lafdhii irra fiddeen ma'anaan dogongoramtu yookaan ammoo i'raabni dogongora irra gahu kanaani dogongora guddaa yookaan lahnii jaliyyii jennaan jechuudha. Kan itti aanu allahnul khafii lama farratti akkuma kitaaba irratti argitan allahnul khafii dogongora dhokataa jechuudha. Dogongora dhokataa yookaan dabiinsa dhokataa. Dabiinsi dhokataan kun kan akkami jennaan huwa khata'un kuni dogongora dabiinsi dhokataan kun dogongora ya'ridu lillafz khanii fi lafdhii irratti mul'atu. Sababa dogongori lafdhii irra mul'ateen fayukhillu bikamaali sifaatihi guutamiinsa sifaatihi ir'isa. Akka siftiin guutamne godhaa jechuudha. Duuna an yukhrijahu an hayyizi bakka silaa irraa bahuu qaburraa osoo hin baafnetti jechuudha. Idduma isaatirraa baaseetiti makhrajuma isaatirraa baaseetiti dogongorri lammaffaa kun wanni inni irra dhaqqabsiisu akkaataa isiin itti bahuu qabdu akkaataa guutumminaan isiin itti bahuu qabdutti hin baasu. Garuu iddoon inni itti jiru tanuma sirriiti dogongorri ni dhaqqabsiise akkaataa irratti jechuudha. Kanaafi hareefuu garaagarummaan isaa sababuma inni je'eeni maal tahe ma'anaan yookaan lafdhiin akkasuma i'raabni jijjiirame jalqabaati irratti. Dogongora dhokataa kanarratti ammoo wanni jijjiiramu yookaan qaawni eessarra dhaqqaba jennaan qaawni bakka silaa sifaa yookaan akkaataa qubeen itti baatu miidhagina qubeeti ir'isaa jechuudha. Fakkeenyi isa kanaa kan jennaan fakkeenyi isa kanaa su'al cadaab jechuufa akkanaa miti. Su'al cadaab bakka jechuu qabu kana maddii dheereessee su'al cadaab jedha. Su'al cadaab agartee maddiin tun dheertu inni fuudhee maddii gabaabsee bitarki ziyaadatil maddi fil waaw dhiisuudhaani je dabaliinsa yookaan ida'aa yookaan idaasaa maddiidha idaasaa harkisuudha harkisuu ida'uu dhiisuudhaani waaw irratti dogongora dhokataa kana dhaqqabsiisaa je dogongora dhokataa kana
maaliin dhaqqabsiisa ida'uu dhabuudhaani maddii irratti hoggaa waa'u dubbatu jechuudha. Su'al cadaab jechuu qabu su'al cadaab jeetuma bira dabre. Kun dogongora akka amma dubbachuu jirru dhokataa kana. Lammaffaan anfusikum jechuudha. Anfusikum laal qalama diimaadhaan nuunni tana agarsiise akka namichi dogongoru akka inni bakki itti dogoru bakka san taatu ibsuudhaaf jechuudha. Anfusikum jechuun bi'idhaari nuuni idhaara godhuudhaan nuuni idhaara godhuudhaan dogongora. Bakka silaa anfusikum nuuniin tun uggaa isii boodaan faan dhufe itti dhufuudhaaf jira nabaaba nuuni saakinaati. Faan ugguu isii boodaan dhufe ikhfaa'a. Garuu haa ta'u namichi dogoggoru maali qara'a idhaara qara'a ni mul'isa jechuudha. Kasilaa dhoysuun isarra ture mul'isee qara'a sababaasaniini maal taha jechuudha dogongora xiqqaasan yookaan dogongora dhokataasan jala galaa jechuudha. Walaa budda sinje eega dogongora xiqqaa fi guddaadhaas addaan sii baasee booda abbaan kitaabaa. Walaa budda hafiinsi siif hin jiru. An takuuna tahurraa attilaawatu. An takuuna attilaawatu. Qaraatiin tahurraa hafiinsi hin jiru. Fi maqaami talaqqii wal mushaafaha. Qalama diimaadhaan adda baase. Dubbiin jabduu tahuu ibsuudhaaf qalama diimaadhaan sii kaaye hammattuu keessa kaaye. Fi maqaami talaqqii wal mushaafaha. Sheekharraa fuudheetiin afaan isaatirraa fudhadhee qara'ee ijaazaa itti arkadhee barsiisummaa yookaan ammoo sirritti fi yaa hubadhe yookaan namaaniin barsiista jechuudhaaf. Fi maqaami talaqqii wal mushaafaha jechuun sheekharraa fuutee darasa dabarsuudhaaf jechuudha. Bakka ijaazaa itti qaraatutti ati barsiisaa tahuudhaaf saaliman min kilal lahnayn nagaya baha dogongora kana lachuurraahu kan nagaya bahu tahuu kee hafiinsi siif hin jiru. Lachuu keessattuu dogongoraa tahuu hin qabdu jechuudha. Nama barsiisuuf deemta waan taateef. Akkana jechuun dogongorri mul'ataan san yoon firraa kaniin eegee jiru taate dogongora xiqqaan rakkoon qabu jettee bira dabruun sirraan barbaachisu. Keessattuu yaa nama qur'aana baratee nama barsiisuu barbaadu. Keessattuu namni haadhaa gama haadhaatiin sirritti osoonii fi agartee sheeka biraatuun tahiin namni irras sheeka taatu ilmaansiite waan ta'eef dirqama akkasanitti barachuudha qabdi jechuudha. Ilmaansii akka sirritti qabatuuf jecha. Akkuma san namni kaayoo qur'aan nama barsiisuu qabu cufti. Akkuma san namni qur'aana ifii isaatii sirri baruu barbaadulleen namni qur'aana sirritti uggaa qara'u tolfatee qara'uu barbaadulleen wanni dogongora lamaan kanarraa qullaa yookaan duwwaa yookaan kanii fi tokkollee hin qabne tahuun isaaf hafiinsi hin jiru. Dogongora kana lachuutirraahu nagaya bahuudha qabaa jechuudha abbaan kitaabaa. Sheekh Dr. Ayman Rushdii Suweedii jechuudha. Murtee eeganii fi agartee waa'ee lahnii jalijjiidhaatii fi hafiyyii hagana dubbannee irraa baaneen boodatti mata dureen sadaffaadhaa kan ilmi tajwiid jala jiru حكم الالتزام بالتجويد متى دري جو خنا جد حكم الالتزام بالتجويد تجويد أن قرأوا مرتين إسي مالي وانجو تجويد أن قرأوا مرتين إسي مالي متى دري جاورة جيني جراجة متى دري ستفا الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل جا أبان كتابة namoonni dubbii tajwiidaa tana keessatti dubbii murtee tajwiidaa tana keessatti bakka lama jiranii isin ja'a. Bayna mutashaddidin warra akkaan jajjabeessuu fi mutasaahilin warra dantaa keessa dhabee talisoomu bakka lamaan kana jiranii. Warra akkaan jajjabeessuu fi warra akkaan lallaafisee keessatti talisoomu bakka lamaan kana jiranii ja'a. Namni waa'ee tajwiidaa hoggaa namni jawgaa ulamaa uma baana. Ulamaa uma gurguddoo warra tajwiidaa baana. وحتى يكون الكلام دقيقا إفما هنگا دبين سرتي الدسيف باتوف يخاهو أكا دبين سرتي الدسيف باتوف فإننا نفرق به فيه بين ما يلي سنجا نتسيف غرغر بافنا أكا دبين سرتي الدسيف باتوف وان سلا غبتي أسيغدي خنات فجرو خناني أكا تاسيغدي خنان الدسيف بافنا سر النراقبة سنجا بان كتابا توقفا waa'ee murtee nama tajwiidaan qara'uu keessatti tokkoffaa kanneen as fudhate makaarijul xuruuf iddoo qubeen irraa baaturraa baasuun murtiin isii maali waan jedhu as fudhate tokkoffaa irratti.
مخارج الحروف تكفارتي إدو قبين الرابات الراباسون مرتين إسي مال مرتين نما إدو قبين الراباس الرابه قبض الرامباسينيتو مالي وانجو يجو الالتزام بها واجب إدو إسي الراباسون قبين دركا مججو خانا ججو مالي دركا مبجو دركا مججون نمني إسا دلقي ni agartee min daawwetti namni ammoo isa kana faalleessi yookaan dhiise itti dilaawaa jechuudha. Kana jechuun namni qubee iddoo isiirraa baase mindaa rabbiin silaa kaa'e Qur'aan irratti ni argate jechuudha. Namni bakka biraarraa ammoo iddoon silaa isiin irraan ba'an irraa qubee baase itti dilaawu jechuudha. Qur'aanuma rabbii qaraati itti diluuta jechuudha. Wal ikhlaalu bihaa haraamun isii tana qaawwa itti dhaqqabsiisuun bakka isiirraan ba'an irraa baaftee qaawwa itti dhaqqabsiisuun haraamun mutlaqan jaluma murree akkuma waliigalaatti ulamaa'ummaan cuftinuu haraamii isin jetti. Haraamii jechuun maali? Waayyoo namni isa dhiise rabbiin mindaa siif katabu yoo isa hojjatte maali jechuudha? Badiin sirra barreeffamtu faallaa waajibaasanii jechuudha. Kana jechuun akkamii yennaan fakkeenyaaf iddoo isiirraa baasuu dhabuun akkamii jechuu fakkeenya hoggaanii fi dubbatu abbaan kitaabaa katagyiiri haa'i arrahmaan bilkhaa'i aw bilhaa haa'ii jijjiiruu faadha jedhe kan arrahmaan irra jiru bilkhaa'i khatti jijjiiruu faa jedhe akkana jechuun arrahmaan jechuufa aw bilhaa yookaan haa gudda jijjiiru arrahmaani arrahiim jechuu arrahmaani arrahiim agarteemi kuni dogongora yoo ati akkas jettee qaraate itti dilooytu jechuudha. Barachuun kee dirqama tahaa jechuudha. Murteen tokkoffaa waa'ee tajwiidaa waa'ee gartee tajwiidaa irratti iddoo makaarijaa iddoo yookaan qubeen irraa baatu irratti kana fakkaate jechuudha. Kun jaluma muramee dirqama isa kana iddoo isaa irraa baasuu dhabuun haraamii jechuudha. Lammaffaan sifaatul huruuf. Baabni lammaffaa kanii fi agartee murtee tajwiidaatti dubbannu akkaataa qubeen itti baatuu siin jedha. Akkaataan qubeen itti baatu kun murteen isaa watanqasimu ilaa qismeeni. Murtiin isaa bakka lama qoodamtii siin jedha. Alif tokkoffaan murtii isaa lamaan sanirraa yookaan akkaataa qubee itti baatu lamaan sanirraa sifaatun taghyiiruhaa yukhrijul harfa an hayyizihi. Sifa isii jijjiiruun yukhrijul harfa harfu maa huu baasu عن حيزه إدو إسين سلابه قبض مرة إسي باس مخرج مسيت الراهو إسي باس سبب صفة الجير كيف صفتي أكناتون صفتي يو إسي إدو أكا إسين اتباهو قبض الرابازو باتشوران كان كأي إدو مقبين الراباتو هو جيرتو الالتزام بها واجب أكما مخرج أسن يجو الالتزام بها واجب إسي تنا برتة أكسر إسين اتباهو قبض باسون دركما والإخلال بها حرام مطلقا ومريفون تناسا يجو إسي تنكا ورق أبسيسون حرام جل مرة فكيني إسي خنكا مسفتنا كتفخيم السين عسى سين فردسو فادا عسى خسلا جو وترقيق عصايته وترقيق الصادي أما الصادي كاللسو فادا عصا خسلا جو عسايته معناه ججيرميتو سيني تنيو فردسو باتي صادي ججيرمت سيني تنيو كاللسو باتي صادي ججيرمت صادي أمو يو فردسو باتي سين ججيرمتي معناه نسال لتوتو غراغرا وان تاتيب جتا مصر ما يكجو معناه نسال لتوتو غراغرا وان تاتيب جتا أتي أكما أغرتين ما إدو قبه ججيرت تاتا هجج أكما سنماس وترقيق طاء الطلاق خجو طاء خناك اللفته مال قدو الطلاق جتشوفا الطلاق قاية في الطلاق قاية معناه نساء أدى وتفخيم التاء أما اللي تافر دستي الطلاق جتشوفا معناه الطلاق فوتي الطلاق الرجيسته التلاقي فوتي الطلاق الرجيسته والججيرتي أنا فكنيس إدو قبين سلا اتجاه ترى باسيتي معناه ججيروان تهف أكما مخرجا سنيجتو قم صفتي إسي ججيرون حرفي إدو سرا أوفت لما كبردو فكفا مخرجا مري مخرجا إدو سلا قبين الراباتو إدو قبين الراباتو راباسو ربون حرامي إسر راباسون ديركا ممو جنة
لما فان صفة قبي يوني في إسي جيرتي قبي اللي إدوسي جيرتو يجو سنيسا كما مخرجا سني يجو لما صفتي لما فادا صفات تزيينية تحسينية صفة يخاهو أكاتا قبين اتباعتو ميديستو بريتشتو جاني صفة ميديستو بريتشتو تونيس مال قبدي مرتي متاسي قبديتو أكجر لمان دبري وسنتهين تون أكام ينان فكيني إسي تناجتو صفة بريتشتو ميديستو قرآنا يخاهو قبيدات تأكم فعلنان كترقيق الرائي راسي لا فردتشو كبقلسوفا المفتوحة والمضمومة جانين رائي فتحاتي في ضمات اللسوفا نحو فكينيا الرحمن الرحيم جتك اللسوفا وعدم تبيين الهمس والتفشي همسي آفي تفشي فام اللسو ربو وعدم تطويل زمن الحرف الرخم زمن يرو حرفي رخوارك أبدو إسي سكونا ديريسو ربو مقارنة بالشديد حرفي شداتي وجه وبا والكناك أبدي حرفي رخواك أبدو إرى ديريسو ربو فا أنا جتون حرفي رخوا حرفي شدارة ديريسو ربو فان صفة سلامي ديسيتو بريتشتو إرستوغيتي خنا في وكل ما اصطلح عليه العلماء شوفواني في علماء اصطلاح قديب سيتي بسم اللحن الخفي مقالحني إكو جتشوراتي مقالحني رخطو جتشوراتي كاني في إفسيتي إسني أكناخن حكامان تندوب بنيخن صفتي ميديسيتون بريتشتون كن هي فيفرق إفيفو غرغر قودم فيه بين حالتين بكلمة الدام بهاجة أما صفة لما فرجر صفتي تكفادا اسني فاقلتو أكما مخرجات جنة برد برد صفتي لما فادا مو إفيفو بكلمة قودم تيجن صفتي لما فادا إفيفو بكلمة قودم تيجن أي ألف تكفان على سبيل التلقي والمشافهة نما إجازة دفتائك أرى أجرو خلينا كريفون تنسيني دبتي سنرتي أكمي وانجو نما إجازة دفتائك أرى أجرو رتي أكمي وانجو الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام نمتي إجازة دفتائك أرى حسندام فرطي سند خنا نما برات تفر رادا برسي سجو نموني أكسي أكما صفة في مخرج لمن درود براني سنية إسرتي ديرك ما برتشون إسا خنا خيسك أورك أبسيسون تكل حرامجي مالي بسببني لأنه كذب في الرواية يوخني في أكسك كان من بينه خنا هم تدقون دختا خنا خنفت أني إجازة يوخاو سند خفر أدوتاتي خرسول ربي صلى الله عليه وسلم يقالوا خفر أدوتاتي مالته نمتشكم كذب رواية خيستي في دي جت أنا في حرامي يجو لما فان على سبيل التلاوة المعتادة قراتي آدمت كان النمو قرأ قراتي نمو عادة قرأوا دبين سن رول ففكاتني فاران بود اسنيفيني ما ترتيب ما نجل ديما على سبيل التلاوة المعتادة تنئفيفو بكلام باسو ديما قراتو ما عادة نمو قرأ وما سكرمتي مراجعة فا كيس الديبي قرأت شوفا كلمتي يجو قراتي كانت أنا كيستي يفرق فيه بين حالتين الناس أكلمت الدبا فما جي غرمان تكفى من شخص متقن عالم بالأحكام نما يخاهو قربا متقن قرآن كان بيخ عالمين سنما تولفتيخنا كان قرآن بيخو بالأحكام أحكام قرآن خسر بيخرتي معيب في حقه أي بي فما رجيني حقا قرآن خنا أي بي سي أي بي فما رجع ما جيني متكسيسو خنيفي فران أيني يوقرأ مال لحني خفيتي في صفة الزينيات تحسينيات أنا خنتول فنيو خك أروتاته أراتي رت دبتش جروان تاتيف مال جاء مجنب تكون معيب حقه جاء مجت أي بيفهم هذا حق سلا قرآن بوتو روان دنديتي كابوف جتة حق إسا خيست أي بيفهم جاء منا متشكون لما من عامة المسلمين وليقل أمة إسلامات الرا ورا قرآن كان بيه فيقول دبتي بودا وليقل أمة إسلامات الرا مو مال جاء ترك الأكمل ولا شيء عليه ترك الأكمل تئر قوتوتي في تئر رجال تريسي ملئ ولا شيء عليه
دلين الرتين جرتو جنة عجي سنقله من عامة المسلمين ترك الأكمل ولا شيء عليه ولي قال أمة مسلمة الرتي يوني في أجرته لحني جليجي لحني خفيجي لحني جليجي في الرائجة قرآن تلفته صفة يوم معنا جيرتو بدوس قرآن جيرموس معنا جيرمتوس في الرائجة تكتما صفة الزينيات تحسينيات أنا صفة التزيينيات تحسينية وقومي ليستو بريتشتو جتوتنا خيسة دوغونغورو يوها كباتو تاتي قراتي سات عادا خيستي مال جأما تإرج آلتو إيسي مالي دلين إرتين جرتو جنة هجي أكاتا خناني ولك أبي فيت جتو شيني وان سلا أسي أوليتي تونس بكلمة باتي جيدي لخنا أو في خنا فادان بكتك تفولتي أنو خنا خيسة ولك حكم الالتزام بالتجويد مرتين قرآن خنا تجويد عن قروماش فكو فارتي لا جدول قد تكاهو أكا سغنتاب باسي غباب سي نوفكاي أركو جرتاني مي أكا سغنتات باسيتي غباب سي نوفكاي جتشو مخارج الحروف خيسة تكفان الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا جيب رفض تجويد قرؤون مخرج الدوسي تراباسون تجويد الرتي إيقاتي ديركما إسا خنا قاوت لكبسيسو نمو دوغونغورو يخاو حرامي جلم رمي بردبره لما صفات تغيير صفات الحروف خيست صفة يخاو أكاتا كو بانتباتو خيست أكاتا كو بانتباتو بكمي قباسي بكلام باس تدرا صفات تغييرها جمع مرقا خنرا لا جمع مرقا خنرا أكما سلا أغرتي مخارج الحروف جو خانة جنايتشو صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه صفة يسيج جيرون إدوك بمسيط الراو أوفت صفتي كسيسنا كماليتين نريف مانتناو الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا أكما مخرجات جرخ اللمان أبلي جنيت جرخ اللمان قبابسيني قبني صفة إدو يسيج جيرون مال قوتو والنيس انقبتن كوبي أكاتا يسيج انتباتو جيرون إدو مراو يسي أوفت صفتوني في إدون كوبين الراباتو جيرمون حرامي إتشير راباتون ديركا مجنة kan lamaan eega bira dabarre sifti lamma faadhaa tannitti qoode sifa bareechituu miidheessituu jenneensan isii tana bakka lama qoode yufarriqu fiihaa bayna haalatayn jedhe tokkoffaan alaa sabiili talaqqii wal mushaafaha namicha agartee talqiinaan qara'ee ijaazaa fudhachuuf deemuuf hidhiirraa qara'ee sheeka fudhachuu deemuuf akkuma jara lamaan dura dabreessan himmaas akkuma jara lamaan waan lamaan dura dabreessanii dirqama isaati isa kana qaawsuun numaa'u haraam maaliif يجب نقها جنة رواية خيسة على سبيل التلاوة المعتادة مو قراتي عدمنا مو قراو خيسة تيس بكلمة باسي نمت القرآن سر بيخو قن نجازا قب عالما يتو أحكام سر بيخو خيسة تي أي بيفهم على جئين أقاسي لا قرآن خا سر براتي خان هنقون نوانتف أي بيفهم من عامة المسلمين يتو نمو ولقال مسلمات الرا ترك الأكمل ولا شيء عليه الرجال ترديسي والنيس الرجلتو تكلموا هنجرتو جاء وليقال وان سلا أغرتي مرتي تجويدان قرأوا أبودا نمني قرأي مال قبا نمني قرأي نو مال تسرج جرا تجويدان جاء رتي شيني أكاتا نما شفافو إفتهون أداتون أكادو تدبهوني إبسا بل أغده أغدن دينيون تلين إبسيني أناف غا تجويد خيني قراتي درسي سارا فست أبنا برو ربي فده متدوري براتين وليتي تجانا سر ترى كتني وان سنتي غافتشو مرغا خيسني وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته